Naannoo ofii qulqulleessuun mallattoo qaroominaa yoo ta'u, fayyaa ofii eeguu fi naannoo hawwataa fi mijataa keessa jiraachuuf dhaloota fayyaa qabeessaa horachuuf murteessaadha. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee misooma koriidariin magaalattiin qulqulluu fi hawwattuu taasisuun lammiileen hunduu aadaa naannoo isaa qulqulleessuu akka qabaatuuf hojii hojjetamaa jiruun bu'aan jajjabeessaa argamaa jira. Milkaa'ina kanaaf ejensiin qulqullina magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraa aanaa 4 manneen jireenyaa waliinii Boolee Arraabsaatti hirmaannaa jiraattota naannichaa fi kutaalee hawaasaa garaagaraan duula qulqullinaa gaggeesseera. Naannoo fi qulqulleessuun dhibee garaagaraarraa kan nama baraaruu fi lammii fayyaa qabeessa ta'e horachuuf kan gargaaru ta'uu kan himan kutaaleen hawaasaa garaagaraa naannoo manneen jireenyaa waliinii Boolee Arraabsaatti duula qulqullinaa irratti hirmaatan aadaa naannoo ofii qulqulleeffachuu nama hundaa biratti babal'achuu qabaa jedhan. Hawaasni torbeedhaanis guyyaa guyyaadhaanis qe'ee isaanii meetira 5 hanga 10 naannoo isaanii akka qulqulleessuu qabanuuf ofii isaanii qofaa miti dhala isaaniis mana barnootaa irratti illee kennaa jirra waliin ta'insaanii. Qulqulleessuu jechuun fayyaa ofii keenyaaf dursa akka kennuuti. Amma namni tokko ganama yeroo ba'u fuula isaa otoo hin dhiqatiin hin ba'u. Kanaafuu naannoo isaa qulqulleessuudhaa yoo baate fuula isaa dhiqachuu qofti nagaa isaaf hin kennu jedhee yaada. Kutannoo hooggansaa fi hirmaannaa hawaasaa dabalaa dhufeen naannoo ofii qulqulleessuu fi hawwattuu taasisuu irratti fooyya'insi jiraachuus kan himan hirmaattonni kunneen hojii fakkeenyummaa qabu misooma koriidariin hojjetamaa jirus akka milkaa'uuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. ከተማዋን የቱሪስት መስህብ magaalittiin turistoota akka hawwattuu fi hojii misooma koriidarii hojjetamaa jiru waliin magaalittii qulqulluu hawwattuu akka taatuu fi hojii hojjetamaa jiru kanarratti hawaasni keenya tumsuu qaba. Hubannoo kennuunis hirmaannaa hawaasaa cimsuun barbaachisaadha. Kunis milkaa'ina hojii keenyaaf ni tumsa. Lammiileen jiraachuudhaa fi naannoo isaanii qulqulleessanii aadaa godhachuu qabu. Akkuma namni tokko yookiis hawaasi tokko sabi tokko aadaa mataasaa qabu qulqullinni aadaa hawaasa biyyattii kanaa ta'uu qaba jedhee yaada. Naannoo ofii qulqulleessuun mallattoo qaroominaa fi fayyaan lammiilee akka eegamu kan taasisudha jedhan itti gaafatamaan waajjira qulqullinaa kutaa magaalaa Lammii Kuraa obbo Baar Ameen. Namuu bahee naannoo isaa qulqulleessaa naannoo isaa qulqulleessa jechuun ofiif bakka itti jiraatu mijaawaa ilmaan isaatiif daa'imman isaatii fi akkasumatti illee hawaasni naannoo kana jiraatu naannoo bilookii jiraatu lafa magariisa qulqulluu fi jireenyaaf mijaawaa ta'e akka argatu taasisa jechuudha. Yeroo ammaa aadaan naannoo ofii qulqulleessuu guddataa jiru daran babal'isuun barbaachisaa ta'uu simaniiru. Hawaasni qulqullina irratti hirmaatu hawaasa qarooma qabu jechuudha. Kanaaf kana akka muuxannoo gaariitti babal'ifnee magaalota biraatii fi naannolee Itoophiyaa jiran hunda keessatti kana akka aadaatti babal'ifnee qabaachuun nurra jiraata. Aadaa naannoo ofii qulqulleessuu irratti jijjiiramni hawaasa keessatti mul'ataa jiraachuu kan himan ambaasaadara qulqullinaa magaalaa Finfinnee obbo Selemoon Tsaayeen naannoo qulqulluu fi hawwataa ta'e dhaloota dhufuutti dabarsuu fi lammiileen hunduu qulqullina naannoo isaa eeggachuun itti gaafatamummaa isaa baachuu qabaa jedhan. የተለያዩ አካባቢዎች በየሳምንቱ bakka garagaraatti duulli qulqullina gaggeeffamaa jira. Hubannaan hawaasni qulqullina naannoo isaa eeggachuu irratti qabus yeroo yerootti dabalaa jira. Hojiin misooma koriidarii hojjetamaa jirus hawaasa onnachiisaa jira waan ta'eef sochiin gaariin mul'achaa jira. Fayyaa keenya eeggachuudhaa fi qulqullina naannoo keenyaa eeggachuu qabna. Kennaa guddaa Rabbiin nuuf kenne eeggachuudhaa fi kunuunfachuun nurraatii eegama. Kanaaf naannoo qulqulluudhaa fi hawwataa ta'e dhaloota dhufutti dabarsuudhaa fi hawaasni hundi eeggattummaa fi nuffii tokko malee miira itti gaafatamummaatiin qulqullina naannoo isaa eeggachuu qaba.